Tulibsan namni gamaa fi yaaduu baree qaamni isaa eeguun jiru yoo ta'e namni numa yaaddaa garuu hanga ammaatti wanni kana jedhan hin jiru namni ofuma isaadhaan ba'ee galaa fuula duratti maal akka ta'u garuu nama yaadi. Baaleetti dubartii daa'imarratti bishaan daffaa naqxee gubdee manni murtii hidhaa waggaa 13 muruu abbaan qabeenyaa beekamaa Raashiyaa karaa foddaa kufanii lubbuun isaanii darbuu fi kaan ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Waraanni kaaba Itoophiyaa irra deebiin erga eegalee torban tokko booda dirree waraanaa garaagaraatti babal'ataa jira. Humnoonni TPLF waraanni Itoophiyaa Eertiraatti ce'uun Eertiraa waliin lola nutti bananii jechuun himataniiru. Dhimma kana irratti mootummaan Itoophiyaas ta'e Eertiraa waan jedhan hin qaban. Mootummaan ibsarra baaseen TPLF lola meesse jechuun haleellaa kana ofirraa qolachuun dirqama mootummaa fi uummata Itoophiyaati jedhe. TPLF waqtii qonnaa haleellaa banuun uummata Tigraay beelaan adabaa jira jechuun himateera. Waraanni dhaabatee mariin akka eegalu waamichi taasifamuu itti fufeera. Hirphaa gammachuu. UK'tti ministeerri Afrikaa Viiki Ford waraanni TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti deebi'ee eegale uummata Itoophiyaaf balaa hamtuu qabaa jedhan. Lolli deebi'ee jalqabame kun lubbuu namoota 10,000tti lakkaa'amanii du'aaf saaxilaa jedhan. Lolli kallattiin gaggeeffamus ta'ee rakkooleen namoomaa duraan turan ittoo hammaatee lubbuu namootaa galaafachuuf deemaa jedhan. Lolli gidduu isaaniitti erga eegalame ji'oota 22 lakkoofse kun furmaata waraanaan qabuu jedhan. Dhukaasa dhaabuun bitootessa 22 irratti waliigalamee ture waldhabbii ture karaa siyaasaa furuuf carraa kan uumee fi Itoophiyaan guddina dinagdee itti fufaa qabaachuutti akka deebitu gargaaree ture. Waraanni deebi'ee eegalame kun garuu karaa nagaa dhibaa taasisaa jedhan. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraatti lolli gaggeessuu dhiisanii Tigraayitti deebi'uu qabu. Humnoonni Eertiraas Tigraay keessaa ba'uu akka qaban waamicha dhiyeessan. Karaan tokkichi waldhabbiin kun furamu lola dhaabuudhaan marii siyaasaa saffisaan eegaluudhaa jedhan Viiki Ford. Bifuma wal fakkaatuun ministeera Raajaalaa Ameerikaa Antooni Bilinkan mootummaa fi TPLF atattamaan waraana dhaabanii nageenya waraa fiduudhaaf tattaaffii isaanii akka dabalan gaafataniin waraanichi itti fufuun lubbuu namaarraan balaan inni geessisu nu yaaddessaa jiras jedhaniiru. Kun haala kanaan utoo jiru waraanni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa kaaba lixa Tigraayin aleellaa guddaa kamisa ganama eegalanii jechuun TPLF himateera. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa odeeffannoo tiwutara gubbaatti qoodaniin kaaba lixa Tigraay bakka Adiyaaboo jedhamutti humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa kallattii afuriin aleellaa guddaa bananii jedhan. Aleellaa haaraa gama kaaba lixa Tigraayin ka'es ta'ee hirmaannaa waraana Tigraay irratti mootummaan Itoophiyaa ammatti wanta dubbate hin qabu. Mootummaa Eertiraa irraas himata irratti dhiyaatu ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa ibsa roobii baaseen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kallattii daangaa Sudaan irraan dabalatee kallattii garaagaraatiin waraana babal'isaa jira jechuun himateera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti haleellaan erga raawwatee booda ammallee humnoonni nageenyaa bakkicha hin dhufnee jedhan jiraattonni BBC'n dubbise. Akka jiraattonni jedhanitti gaafa dilbataa humnoonni nageenyaa magaalatti gadhiisanii ba'an wiixatammoo hidhattooti waboo kan mootummaan shanee jedhu seenanii meeshaa waraanaa hawaasarraa sassaabutu ibsame. Gaafa kibxataa ammoo humnoonni faannoo jedhaman hidhattootaaf da'oo kennatan jechuun haleellaa raawwataniin jaarsolii dubartootaa fi daa'imman dabalatee namoota hedduu ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan dubbisne abbaan isaanii ajjeefamuu himu. Abbaa kiyya obbo Mootikaa Jammaa jedhamu. Nama waggaa 8 fi nama manaa ba'uu hin dandeenyedhaani. Isarraa sadarkaa miidhaa ajjechaa osoo hin taane qalma. Kana waan kana kan raawwate humna faannoo yookaan finxaaleyyii Amaaraa kan jedhamu. Dubbiimaan hidhattootaa Odaa Tarbii namoonni 61 ajjeefamuu ibsan sochii humnoonni isaanii magaalattiitti taasisan jedhame irratti garuu hin dubbanne. Jiraatan lammataa dubbifne hanga yoonaa humnoonni nageenyaa akka hin dhufnee fi har'allee hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo magaalattiitti deebi'uu himan. Kanaanis hawaasi yaaddee bosona akka jiru ibsanii. Hanga ammaa reeffa namoota 55 awwaaluu kan himan jiraataan kun haala magaalattiin keessa jirtu akkanaan ibsu. Intas gabboof balaa hamaa keessa jirti ammayyuu weerara garaagaraatu irra jira. Uummanni keessa ba'ee gara lagaatti jira waraanatti kaa'ee sodaate. Dheengadda gaafa dilbataa miti kan humni addaa Oromiyaa kan magaalattii keessaa ba'e. Humni addaa Oromiyaa gaafa dilbataa galgala sa'aatii hanga sa'aatii 2tti magaalaa keessa dukkate ba'e. Tole eegasii maaltu ta'e? Dhagaan isma dhugaa isaa san sitti hima. Kuni takamu jedhamanii sitti hima dhugaa jiru sitti hima. Bulee isaan ba'anii bulanii jennaan ganama dhukaasuma dhageenye. Dhukaasa dhageenye barii yoo bakaan marfamneera. Marfamnee makaan immoo waliisa wallaalle yoo makaan immoo nuti humna adda bilisummaa Oromootii jedhanii walgahii uummata walitti qabanii. Amma sana booddee
qaamni edaadanaa ka'ee biyya kana bushaa jedhee nutti daawwalee isatiin waamennaan dhufnee nu jedhani. Kana booddee namoota caasaa mootummaa asnaa ba'aa nan mariisisa jedhee meeshaa rafuu fuudhanii sassaabanii meeshaa waraanaa. Meeqa fa'aa fudhatan tarii quba qabdu sun? Yeroo sanatti 17 fudhatanii galgalammoo amma aduun amma bari'utti isa 17 sana wajjin meeshaa naannoo 53 daataan qabu 53 hanga 59 kana sassaabanii bulan galgalammoo. Kun gaafa wiixataati. Gaafa wiixataa ganama qabee ganama barii hirribaa utuun ka'in hangalan halkan keessa amma sa'aatii 7 sassaabatanii ba'anii keessaa isaan. Tole gaafa kibxataa moo maaltu ta'e? Gaafa kibxataa barii ka'e immoo isaan kun keessaa ba'anii yoo bulan hidhattoonni fiinxaalessa Amaaraa Faannoo kan jedhamani. Ajjeechaa mana gubaatii dararaa buqqaatii martirratti jammarani kanumaan uummanni kanumaan buqqa'ee biyya garaa garaatti ba'e. Nama meeqatu du'e ragaa qabduusin kan lakkooftan jiraa? Amma ragaan qabataman kan hawaasa keessa namni achii badee achii dhabne achii barbaanne jedhu nama 87 ture. Kana keessa nama 55 immoo du'aasaa arginee awwaalleerra. Kaan immoo bishaan keessaa ijoollee daa'ima xixiqqoo 4 ba'e. Daa'ima ji'a 4, daa'ima ji'a 6, daa'ima ji'a 2, 4 ba'e bishaan keessaa. Laga keessaa jechuudha? Bishaan soorata keessatti gatamanii. Manni nama dhuunfaa gara 10 gubate guyyaa sanatti bichaa. Eegasii booda qaami mootummaa dhufee jira humni mootummaa dhufeera magaalattii. Sa'aatii ammatti naa daawwaltee natti bilbilaa jirtu kanatti qaamni mootummaa tokko yaa magaalaa gamsaa galeeru hin jiru amma ammaatti. Warri Faannoo fi warri hidhattooti kun walitti hin bu'anii waliin wal lolanii? Waliin wal lolanii isaan ofii isaanii. Akkamitti? Ani sababa isaa wallaallee hamma ani idduutti dararamaa jiru uummatadha malee wanti wal lolu hin jiru tokko yamma ammaatti. Buqqaatii ganda 12 qabanneetu teenyutu akkas taane ganda 12 waggaa tokko nu bira baheeru buqqa'ee ganda Jaaboo Doobbaa ganda Sammoon Laammuu ganda Tombee Dangaaq ganda Haroo Guddinaa ganda Lumphaa Waallii ganda Joojee ganda Baazilirraa Oromoon jiran gama Amaarri Ariyee jennaan biyya keenyatti galan jiru isaan kun hagamsumarra jiru waan ta'eef. Haanuma qammasuun qabu qaama dhimma kana ilaallatu nuti waraanaa deebisu hin jennu mootummaan nageenyaa tasgabbeessu nageenyaa eegu namni immoo nutti birmatu kana naa dabarsee jira. Amma immoo oduuwwan gaggabaabaan isinitti barattoota Eertiraa baranaa kutaa 8ffaa qoraman keessaa harki walakkaan kufuu isaanii hoogganaan eejensii qormaata miidiyaa biyyattii himan. Eejensii qormaataa sababa barattoonni kufaniif ifatti ibsuu baatullee qabxiin barattoonni ittiin darban dhibbantaa 40 gara 45tti guddachuun ibsameera. Hoogganaan waldaa dhaabbata boba'aa Raashaa Lukoil jedhamu Raavel Maganoof magaalaa Mooskootti foddaa hospitaalarraa kufanii lubbuun isaanii darbu miidiyaalee Raashaa gabaasan. Maanguddoon ganna 67 kun hospitaala keessatti wal'aansarra osoo jiranii foddaarraan kufanii miidhaa ga'een lubbuun isaanii darbuutu gabaafame. Lixa Oromiyaa nagaan dhibeetti hawaasi yaaddoo ibsataa jira. Akka jiraattonni BBC'n bakka lamaa dubbise jedhanitti bakka isaan jiraatanitti raayyaan ittisa biyyaatiif bana gadhiiseera. Bakka isaanii humni addaa Oromiyaa bakka buufamaa jiraachuu dubbatan. Bakka kaan immoo humna nageenyaa malee akka jiran kan ibsan jiru. Jiraataan godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Gidaamii BBC'n dubbise raayyaan ittisa biyyaa aanichaa jalqaba torban kanaa ba'uu himan. Galaanaa Balaayitu dubbise. Guyyaa kaleessaa qaamni mootummaadhaa gadhiisee ba'e ergasii magaalaan Gidaamii qullaa isaa jira. Qaamni kamiyyuu hin jiru. Raayyaa ittisa biyyaa ture. Guyyaa kaleessaa guutummaa guutuutti gadhiisee ba'e. Guyyaa kaleessaa immoo hundumtunuu poolisiin, milishaan, kaabineen hundumtunuu guyyaa kaleessaa ba'e. Uummanni wanta quba qabu tokkollee hin qabu. Uummanni deemuma isaanii argee isaan ba'uuf dhufee gara keenya wanni jiru tokkollee hin jiru. Guyyaa kaleessaa sa'aatuma isaan ba'anitti qeerroon magaalaa galee ture. Wanti kan biraa wanni ta'e hin jiru garuu isaanis magaalaa magaanii sa'aatima sana ba'anii. Namni yaaddoo keessa jira hareen nageenyi sochiin hawaasaa idileen akkam jira? Namni gamaaf yaaddoo baree qaamni isa eegu hin jiru yoo ta'e namni numa yaaddaa garuu hanga ammaatti wanni kana jedhame hin jiru namni ofuma isaadhaan ba'ee galaa fuula duratti maal akka ta'u garuu nama yaachisan kana jechuun nama rakkisa tilmaamuudhaaf hin ulfaatu. Sudaan kibbaa kan daangeessitu Gidaamitti hidhattooti jalqaba waggaa kana to'achuun namoonni hedduu achi buuteen isaanii dhabamuu ibsamee ture. Gama kaaniin jiraataan gullisoodhaa dubbifne tibbana dhukaasii hidhattootaa fi humnoota nageenya mootummaa gidduu akka ture himan. Gaddaa kaasee xinnoo naannoon gaarummaan qabu. Edammoo magaalaa sa'aatii tokko walakkaa booda naannoo magaalaa maarisamee dhukaasii dhukaa ture gullisoo.
Amma sa'a tokko walakkaatti dhukaasii sa'a tokko walakkaa kan ta'u dhukaa ture. Kanaa booda dhukkaanis roobaa ture. Haalli akka jiru kana fakkaata. Wanti amma danda'ametti humnillee humna xiqqaa ture. Humnuma xiqqaa kanaan immoo akka hin galle godhameera fakkaata. Namni rukutame hin jiru. Qaama hidhate keessaati nama rifeensi isaa dhedheeraa tokko rukutamee waan akka du'eeti balbala karaarra jira. Wanni biraan hin jiru. Amma garuu homaan jiru namni nagaadha gara mana baaburaa fa'aa kana deemee namni gaachii fa'aatti deemaa jira bakkee amma yaa'uu jalqabeera namni. Dhimma sochii mootummaa federaalaa irratti mootummaa waan jedhe hin qabu. Sochiin jiraatus ifatti hin mirkaneessine. Ta'us garuu qaawwa kanatti fayyadamuun hidhattoota Oromiyaa keessaa magaalota seenuuf yaaluu jiraattonni himu. Taateen kun waraanni kaaba Itoophiyaatti akka haaraatti ka'uusaa waliin walirra bu'eera. Oromiyaa keessa michuu TPLF kan ta'an hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo waggoota muraasa darbaniif mootummaa lolaa jiru. Dhimma kanarratti yaada mootummaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Xumura rageenya irraa manni murtii godina Baalee dubartii daa'imarratti bishaan aanaqxee gubdee hidhaa waggaa 13tti mure. Hoogganaa waajjira abbaa alangaa godinichaa obbo Abdul Waahid Abdurrahmaan BBC'tti akka himanitti daa'ima waggaa 5 kana hojii mana keessaa akka ishee gargaartuuf naannoo kibbaarraa fidatte. Himatamtuun Tsagaanesh Madaboo jedhamtu godinichatti aanaa madda ulaabuu magaalaa Bediree jiraatti. Seerri Itoophiyaa daa'imman daddabarsuu fi hojii umuriin isaanii hin guutneetti saaxiluu ni dhorka. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Gaafa guyyaa 8 2014 kan keessaa naannoo sa'aatii 4:00 yoo ta'u bishaan danfaa qaama mucattii kanarratti dhangalaasuun miila lamaan harka lamaan dugda ishee fi bakkoota adda addaa ibiddaan gubuudhaan miidhaa cimaa irraan dhaqqabsiiftee mucattiin yaalamaa turte. Eegas yeroon gara waajjira abbaa alangaa sadarkaan jirutti yeroo dhiyaatee galmeen qulqullaa'aa ture. Godina Baalees gaafa guyyaa 2014 himata hundeesse. Filanniin hundeesse gosa isaa namaan daldaluu fi nama seeraan ala daangaa ceesisuudhaaf labsii lakkoofsa 1178 umuraa 2012 keewwata 4 bira darbuudhaan himate. Bu'uura kanaatiin mana murtii irratti ragaan abbaa alangaa erga dhagahee himatamte ofirraa ittistee booda hidhaa ittuma waggaa 13 fi qarshii 50,000tiin akka adabamtu ta'ee jechuudha. Mee shakkamtuun daa'ima tana naannoo kibbaatti gara aanaa madda walaabuutti fidde hoo to'annoo jala oolteerti immoo? Isiin barbaadamaa jirti. Bakka wayii figeessa mucattiin akka dubbattutti iddoo wayii figeessa kootu baajaaji isheen jetteen fiddee gara godina Baalee fiddeeni sun qorannaarra jira hordofamaa jira. Amma yakki namaan daldaluu fi daangaa ceesisuu kun akka godina keenyaatti wanni isaa reetiin isaa jiddu galeessa. Haala lamaan raawwatama. Tokko naannoo yookaan biyyuma keessa kan ceesisan kan sosocheessan yakkoota namaan daldaluuti. Gara Somaaleetiin godina keenya keessatti akkasiin isaa bal'aadha. Hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuullee akkasumatti hojiin raawwatamu jira. Wantoonni hawaasa bal'aa kan gaafatudha. Bal'inaan jira yakkichi. Speeshaalii kan biyya keessaa kan malee kan gara biyya alaa ceesisuu irratti yakkiin jira. Aktaroota baay'eetu jira. As keessatti daldaltoonni namoonni namaan daldalan hin jiru. Waliif kaafuudhiisaan hojii hojjetamutu jira. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Kamiisa galgalaa caqasaa jirtu lafeen daayinosarii Afrikaa umurii dheeraa Zimbaabuweetti argame. Daayinosarii meetira 1 dheeratu kun Afrikaatti isa umurii dheeraa qabu jedhameera. Sagantaan keenya xumuramee kan siniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Boroo walitti deebinaa odeeffannoo dabalataaf gara marsariitii fi fuula feesbuukii keenyaa mil'achuu dandeessu. Halkan gaarii.